jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Nagattaan sun baga bara haarawa geessanii bara jaalalaa bara tokkummaa bara maalinni bara badhaadhinaa kan walabummaaf bilisummaa ilmaan Oromoo walabummaaf bilisummaa ilmaan Oromoo ammas hin bilisoomne sababa waan ta'eef jechuudha. Nuuf haa ta'u isiniin jedha. Akkam jirtan naga keessanii dhiyeenya kana baay'ee viidiyoo saddaan kukkutu ture. Gama haasaa kootu sun ta'anii namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan faamilii kiyya ta'a. Namoonni dura na jabeessaa turtan galatooma. Baay'ee isin jaalladha isin jechuu barbaada. Har'a viidiyoo har'aa kanarratti waa'ee bara haarawaa fi maalinni obbo Jawaar dhaabaa kaafaa otitti eda'amuu irraa dubbachuu barbaada. Duraan durseeti obbo Jawaar dhaaba sanitti eda'amuu baay'ee gammachuu akkamitti akka himu hin beekne gammadee jira. Hedduu natti tolee jira. Dhugaa dubbachuuf jechaan ibsamuu hin dandeessu. Jecha kanaan akkam akka jedhee ibsu waan hin beekneefi baay'ee gammadee jira. Oromoon dhugaadhumaan Oromummatti amanus akka baay'ee gammadee abdii irraa qaba. Maaliif jennaan namni dhaaba sana jibbus hin jiru, namni Jawaarin jibbus hin jiru jedhee fudhadha. Yoo namoota muraasa ta'e muraasni sun homaa hin hir'isu. Sababbiin isaa maal jedhee akka ibsu hin beeku. Sanachuma bira hunna waa'ee sana ilaalchiseeti waa'ee obbo Jawaar dhaaba sanatti eda'amuu ilaalchisee jechuudha. Oromoodhaaf faayidaa baay'eedha qaba. Faayidaa tokko lama sadii jedhamee hin dhumamne faayidaa hedduudha qaba. Faayidaa isaa dhaabbileen tun dhaaba yeroo jalqabaatiif illee dhugaadhaan osoo Oromoo hin gurguratin Oromoodhaaf hojjechaa turte. Dhaabdi Maraaraa fa'aa obbo Baqqalaa Garbaa dhaaba isaanii dhaaba haqaan sabaaf hidhamanii dararamanii gidiraa baay'ee arganii ilmaan Oromoo waliin rakkatanii jechuudha. Kanaaf dhaabdi tuni osoo obbo Jawaar itti hin eda'amne jabeeffamuudha qabdi. Sababbiin isaa qabsoo keessatti aarsaa guddaa kafaltee jirti. Aarsaa qabsoof kafalanii jira waan ta'aniif jechuudha. Dhaabdi tun dhaaba jabeeffamtu garuu amma immoo isa duraa caalaa daraan duras dhaabatana dhaabdummaan akkuma Oromootitti nuti jabeessinu jiraatti dhaabatana an akka kootitti akka zaaraatitti jechuudha. Dhaabatana baay'ee dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuuf dhaabatana baay'ee dinqisiifadha. Ana qofa osoo hin taane namni baay'een akka dinqisiifatu nan beeka. Dhaabdi tun dhaaba haqaaf dhaabbatteedha. Gabaabumatti ilmaan Oromoo tokkummaan tokko ta'anii wantoota tokko wanti namatti fakkaatee dhaabdi sun dhaaba kamiinuu hin mormitu. Dhaabbilee Oromoo dhaabdi ishee mormitu hin jirtu. Dhaaba Oromummaaf dhaabbattee bara dheeraallee gaafa nuti of beekneetti ol guddannullee jarri kun aarsaa qabsoodhaaf kafaluu turanii. Sababa kanaaf dhaabdi tun dhaaba jabeeffamtu. Namoonni tokko akkamitti akka fudhatu wanta faallaa dhaaba Oromoo wayii yookiin dhaaba maali biltiginnamoo maal jettanii hin beeku maqaa isii. Dhaaba sanaan illee dorgomtuu miti yookiin dhaaba Oromoo afoo dhaabbattuu miti jechuudha. Amma immoo nu ifee jira. Ifa kana immoo nuti itti fayyadamuudha qabna. Ilmaan Oromoo bara hundumayyuu barataa keenyatu du'e Oromootu rakkatee jennee imimmaan of keessaa cobsuun hiikanuu hin qabu. Hiree teessan murteeffachuun Oromoon bakka jirtanii yeroo filannoo fuuldura keenya dhuftu kanarratti immoo dukkana keessaa bahuuf namoonni biyya alaa jirrus filannoo sana irratti argamne filachuudha qabna. Ijoolleen biyyoota wanni keessa jiran kan waraqaa hin qabne biyya Faranjii keessa illee namoonni waraqaa hin qabne hedduudha. Biyyoota Arabaallee garuu namoonni waraqaa qabdan filannoo sana irratti argamtanii filachuudha qabdan. Ammas gama kanaan ergaan gabaabduu dabarfadhu wayii yoo jiraatte ijoollee social media fayyadamtoota social media ijoollee Oromoo jechuudha. Waan tokko wayii wanta isin hin beekne wanta isin irratti wal karaakkartan yaa namoota wanna osoo hin taane namoota hubannoo qabsoodhaa hin qabne wanta diimokiraasii walii kennuu hin beekne wayii sammuun teenya gabrummaa guddoo keessa jirtu
namni barumsallee hin baratin biyya ambaa barumsa biyya ambaa sana barumsa irraa fudhachuudha qabdan barumsi tana tarteeyyuu hin jirtu dhugaa yoo dubbanne fakkeenyaaf ati wanta tokko nyaata tokko jaallachuu dandeessa nyaatuma nyaatamuyyuu namni tokko fedhii dhuunfaa qaba waan ofii fedhu jaallata namni biraas immoo fedhii dhuunfaa qaba waan ofii fedhu jaallata ati wanta sana eeganii jaallata ta'e waan namni biroo jaallatu immoo kabajjuu fi qabda fakkeenyaaf an amma deeggartuu dhaaba kamiitiyyuu miti dhaaba kamuu hin deeggaru qeerroof jawaarii abiyyi deeggaruu ture abiyyiin erga rakkoon jawaarii uumamte an of keessaa rimuuf godhee jira jechuu garuu hamtuu isaa hin fedhu haa jiraatu garuu isa hin deeggaruu dhiisa jira dura namni narra deeggares hin jiru baay'ee deeggaree ammas naga isaa hin barbaada naga haa ta'u waan inni yoo Oromoof hojjete hin jabeessinaa yoo Oromoo so bakka Oromoo tanatti ani qoosaa hin jaalladhu waa'ee Oromoo irratti dhugaa qoosaa hin fedhu waan gara Oromootiin dhufu eenyuun haa ta'u maa jawaariin hin taane Oromoo saapoortii hin godhu yookiin Oromoof hin hojjetu Oromoo irra miidhatu gaya taanaan deeggarru sababbiin isaa nuti kan barbaannu ekeleen bakka kana dhufee Tigree walaamoo osoo hin taane Oromoon biyya isaa irratti wal bilisummaaf walabummaadha kan barbaaddu kanumaaf namni sabaaf hojjete hin jabeeffamaa nama sabaaf miidhe immoo jeelaa gurraa maaliifi ilmaan Oromoo wantoota tokko ka jijjiiramellee jijjiiramni yeroo jalqabaatiif jijjiirame sun badee diigamee jira sababbiin isaa maali beektu tokko lama jedhee isin hin himu waan isin argaa jirtanii ani immoo isin yaadachiisuu hin danda'u kana jedhee gaafas illee namni fuudhee dhimma haasawa keessa ibsatellee fuudhee gandummaatti hin gala osoo rakkoo jiru wanta Oromoof Oromiyaa irra darbe faallaa Oromoof Oromiyaa dhufu isa kamiyyuu hin fudhannu gurri nu dhaga'u dhugaa walitti himuun nu fa'annuuf gaariidha waan kallattii kamiinuu dhuftu waan Oromoof Oromiyaa miidhaa hin barbaannu waan wanta Oromoof Oromiyaa hin fayyadne gonkumaa hin barbaannu jechuudha garuu ilmaan Oromoo kan angoo sarkaa qabaatan ta'ee kanneen bakka Oromoo fayyadan jiranis carraa kana fayyadamtanii gara saba keessanii yoo deebitan baay'ee gaariidha sababbiin isaa bakka oolan irraa bakka bulantu tara jette Oromoon bakkuma bultan tana isinii wayya saba keessan dhabina sabni keessan isin fayyadaa maaliif jennaan Oromummaa ofirraa hin dhiqxani maqaa of balleessitanii namoota dura Oromoo keessa ta'anii Oromoo gurguraa turan hangam har'a Oromoo biraa akka bakka hin qabne isaan sana fakkeenya godhachuudha dandeessanii kanaaf saba keessanii hin miidhina waa'ee dhaabicha kanaa immoo dhaabicha KFO jabeessuudha qabna filannoo dhufu shakkii tokko malee akka darbitu ijoollee miidiyaa fayyadamtu nama waan tokko yeroo isin wanni taatan isin mormu deebii itti hin laatina sababbiin isaa hanga face to face ijaan arganitti jechuudha kallattii isaaniitti ijaan arganitti si mormuu hin isa waan ta'eef nama wajjin mormii hin godhini dhiisi ofirraa abbaa fedhe haa ta'u abbaan fedhe sinaa dubbatu kaayyoo keessanitti cimaa waan deeggartan jabeessa wanta tokko wayi wanti isin beekuudha qabdan mee waan dimokiraasii jedhu wayi sammuu ta'e keessa kaayee waan fi keetti deeggartu atis deeggare nama waan biraatti deeggaru kabajjaa godhi akkasitti yoo taate atis namnis waan ati deeggartu sana si kabajjaa dirqama koottuu na deeggari jettee nama funyaan hin qabdee hin masakkini fakkeenyaaf amma ijoolleen intina deeggaranii fakkeenyaaf namoonni jawaariif abiyyiin deeggaran waa'ee biraa dhiisanii waa nu barsiisuu yookiin waa nu godhu yookiin daqiiqa matakkaaf waan nurraa waa hubannu wayii nu dabarsuu dhiisanii isa irratti wal arrabsanii ani yeroo tokko akkanuma laalee namni tokko sammuu akkamitti yaada sammuun teessa maal akka taate bakka gaafinatti taate sababbiin isaa ati waan san jaalladhu innis waan fedhe jaallachuu mirga uumaan nuuf kenne immoo wal jalaa sarbuun nu barbaachisu haasawaa kee keessa wanti an dogongore yoo jiraate naa sirreessaa barri kun bara kamiin isinii haa ta'u isinii naan jedhu bara waan yaanne hunduma keenyaaf guutamtu keessattuu ijoolleen biyyoota namaa jirtanii jabaadha Oromiyaanis ni bilisoomti isinis Oromiyaatti hin galla hundumti keenyayyuu
yeroo gaarii qabaadha waan hordoftaniif galatooma Zara Entertainmentiin kan keessanii wantoota adda addaa wantoota baay'ee amma booda hojjedhu waan jiruuf namni ala keessa teessanii YouTube kana ilaaltanii alatti hin qorratina kottaa gara mana hiyyaa isiniin jedha hedduu sin jaalladha yeroo gaarii qabaadha